Yeroon nama hundaaf waan hundaaf qoricha akka ta'e sirriitti hubadheera. Namni ofii isaa akka barbaadetti jiraachuu hin danda'u akka uumaan barbaade malee. Ani maqaan koo Abdii Margaan jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Dirree Dawaadha. Barnoota yuunivarsiitii koo magaalaa Finfinneetti xumure. Turtiin kaampaasii turetti mucayyoo tokko waliin jaalala jalqabnee turre. Akkamiin akka ta'e hin beeku. Isheenis anis jaalalleen walii taane. Maqaan ishee Firii Boonsaa jedhamti. Mucaa dirreedhas. Firiin nama qalbii qabuu fi kaayyoo qabudha. Dubartoota hundas ni caalti. Bareedina ishee yoo jedhan, dhaabbii ishee yoo fedhan, hundi ofitti nama wasaaba. Ani Firiidhaan humna koodhaa olitti hin jaalladha. Barattoota yuunivarsiitii taane osoo jirru wantoonni hedduun nu quunnamaniiru. Gaariinsaas ta'e hamaansaa. Anaaf Firiin wal malee kaaffee, mana kitaabaa, bakka bashannanaa hin deemnu. Ijaaf wal hin obsinu. Firiin barattuu cimtuudha. Anis akkuma isheedha. Barnoota koo nan jaalladha. Lamaan keenya iyyuu barnootatti cimaa ta'uu keenyatti immoo miira addaatu natti dhaga'ama. Gammachuu guddaas nan gammada. Firiidhaan osuma hin jaalladhu dursa garuu barnoota koof laachuun jalqabe yeroo booda. Anis isheenis barnoota keenya haala gaariin xumurre. Ani carraa iskoolaarshiippii argadheen gara Ameerikaa adeemuufan gaafan jedhu Firiin carricha argachuu kootti gammaddee garuu deemuu koo yaadattee immoo himimmaan lolaasti. Ani Firiidhaan hamma naaf danda'ame gorsuu yaaliin ishee jabeesseera. Sana booda anis guyyaan deemsa koo ga'ee gara Ameerikaatti nan deeme. Waggaa 3 barnoota baradheen xumuree deebi'ee dhufa jedheen ture. Egaa anis barnoota seeraan baradhee xumureen achumatti hojii gaariis argadheen isan waggaa 3 booda deebi'ee dhufa jedhee ture. Waggaa 3 itti dabaladheen qarshii walitti qabadheen dhufa jedheen Firiin kootti osuma naan jettu akka maatiin ishees heeruma jedhanii ishee eebbisaa jiran natti himte akkan gara biyyaatti deebi'uu qabu na waamti. Ani garuu obsi ishee jechuu malee dhufuuf yaada ishee hin fudhanne. Ishee jibbeen osoo hin taane jireenya fooyya'aa qabu akka jiraannuuf jedheen akkas godhe. Haaluma kanaan waggoota 8 guutuu biyya Ameerikaan ture. Firiin koo turtii kana keessatti qofummaan itti dhaga'ame nama biraa barteetti. Magaalaa Finfinnee keessa waanta jiraattuuf kireeffattee achuma bakka kireeffattee galtutti mucaa dhiiraa tokko waliin jaalala jalqabdeetti. Kana garuu na dhoksiteetti. Waggoota 8 booda ani Firiitti osoo hin himin calluma jedhee gara biyyaatti deebi'e. Yeroon agartu Firiin naasuudhaan waan tokko natti hin dubbanne. Guyyaa 2 booda garuu akka nama biraa jaallatteettuu fi amma onnee ishee anaan akka of keessaa baaseeru natti himte. Hin sobdi jedheen ture. Garuu qalabatii ani ishee fide naaf deebistee carraa gaarii siifan hawwaa jettee gara jaalallee ishee haaraatti sokkite. Yerichatti aaree gaddeen himimmaan kana hin jedhamne lolaaseen ture. Ani jireenya keenya boriif biyya ormaatii osoo dhama'u jaalallee koof yaaduu dhiisuudhaan qarshii qofaatu gammachuudha jedheen qarshii guuree gaafan dhufu isheen qarshii osoo hin taane jaalala akka barbaadu natti himte. Isa kanaaf immoo carraa argattee turte garuu hin turte baay'ee dubattii hafte jettee jechoota sammuu namaa tuqan dubbattee ture kan na biraa sokkite. Ani yoon gaddes aares isheen deemteetti. Balleessaanis akka ana ta'e beeka. Garuu mudannoo kana keessatti waa hubadheera. Innis yeroo nama hundaaf waan hundaaf qoricha akka ta'e beekeera. Firii koo kanarraa fudhate yeroo ture. Yeroo itti fayyadamuun barbaachisaadha. Dirqamas nuuf ta'uu qaba. Ani kan Rabbi naaf kaa'e hin dhabu jedheen gara Ameerikaatti gaddumaan deebi'e. Jaalala akkasii arganii dhabuu Rabbi isinirraa qabu. Galatoomaa.